Amaloota namoota dalagaa bubbulchanii yookaan procrastinators ja'a. Ani Dr. Daawitii Hakiima Yaala Sammuutii. Mee amaloota namoota xiinsammuu dalagaa bubbulchuu qabanii ja'a haa ilaallu. Inni jalqabaa amma sa'aatii dhumaatti eegu. Namootni procrastinators jedhaman dalagaa hojjechuu qaban yeroo mara haga qaxaroon jala geessutti hin jalqaban. Daqiiqaa muraasa yookaan yeroo muraasni gaafa isaan haftu fiigichaan xumuru. Yeroo kaan sababuma barbaadanii hojicha fuulduratti dhiibu. 2. Salphaatti xiyyeeffannoon isaanii faca'a. Namootni waa bubbulchuu jaallatan wantoota sammuuf doppaaminii tolaa kennaniif salphaatti gowwoomu. Isuma siluma murteeffatanii hojjechuuf itti ta'an sagalee TV, YouTube, sagalee bilbilaa yookaan waan biraatiin salphaatti qalbiin isaanii faca'a. Kanumaan hojii harka isaanii jirutti xiyyeeffachuu rakkatu. 3. Yeroo hojichaaf isaan ga'u tilmaamuu rakkatu. Namootni procrastinators jedhaman yeroo hojii tokkoof isaan barbaachisu yeroo mara xiqqeessanii qabatu. Dalagaa sa'aatii 12 isaanitti fixuu malu akka waan sa'aatii 2 sa'aatii 1tti daqiiqaa 30tti fixuu danda'aniitti tilmaamu. 4. Murteessuu baqatu. Murteessuun hojicha jalqabuutti waan isaan geessuuf murteessuu baqatu. Namoota xiinsammuu waa bubbulchuu qabanitti murtoo kennuun jabduutti taati. Hojii ofii sirnaan kaa'uutti baay'ee rakkatu namootni kun. Hojicha gaafa yaadan wal xaxaa ta'eeti kan itti mul'atu. 5. Qaxaroon kabajan. Obviously yeroon hojjechuu waan hin jalqabneef guyyaatti jedhaman guyyaatti karoorfatanitti hojjetanii raawwachuu rakkatu. 6. Gaabbii fi yaaddoo keessa turu. Yeroo hojii kana hojjechuu dhiisanii fuulduratti dabarsan kana keessa gaabbii fi yaaddoo keessa turu. Miirri kun garuu hojjechuuf isaan hin kakaasu. Hojjechuu dhiisuun isaanii boqonnaa isaanii hin kennu. Yeroo mara of ceepha'uu, of qeequ. Amala isaanii kana kan namoota dhibaa'ummaan waan hojjenne hojjechuun barbaanne irraa adda isaan godhu. Egaa ati namoota baay'ee rakkoo procrastination kanaan rakkatan keessaa yoo taate waa tokko godhi. Rakkoo xiinsammuu procrastinate akka gootu si godhuu malan kanneen akka ofitti amanuu dhabuu, sodaa kufaatii, muda maleessummaa fi dhiphina hamaa ofirratti adda baasuun irratti hojjedhu. Rakkoolee kanatu al baay'ee akka nuyi procrastinate goonu, dalagaa bubbulchinu, waa fuulduratti dhiibnu nu godha waan ta'eef. Yoo ofiin ofirratti adda baasuun rakkoolee kana furuun sitti jabaatte ogeessa mariisisuun deeggarsa argachuu dandeessa. Nagaan tura.